soomana akkamis simatamme? Soomana simatan. Kawallees jaalalaa. Araarama ol gaafatee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala mirqaansaa Wood jirra jirtu isiniin jenna. Nagee qabdanii fayyaadha isiniin jechaadha akka isin nagee qabdan abdiin rabbirraa qaba. Alhamdulillah nutis nagee qabna gaa numa jirra huno arraas geenyeen isiniin jaa. Arraan tana magaalaa keessa deemnee gaafii takka takka namoota gaggaafanne waa'ee soomanaa irratti jechuudha. Gamanumaanuu baga ramadaanaan isin gahe isiniin jechaadha. Waa'ee soomanaa irratti deddeemnee magaalaa keessa namoota gaggaafachaa jira. Kanaafuu namoonni kun soomana akkamiin ilaala? Soomana jechuun maali? Akkasuma soomana akkamiin simata waan jiru irratti jechuudha. Kanaafuu chaanaala keenya subscribe, like, share godhu akka godhu kabajaa fi jaalala isin gaafanna. Chaanaala keenya subscribe godhuu hin dagatina. Like godhaan isiniin jaa. Karaa viidiyootti isin dabarsaa chaanaala keenya subscribe godhuu hin irraanfatina. Baatii ramadaanaa, baatii khayrii, baatii jaalala, baatii bilisummaa, baatii injifannoo haa nuuf taatu isiniin jaati. Galatooma subscribe godhaa. Ayyee mee gaafii takka takka si gaafannaa. Soomana jechuun maali? Soomana jechuun rabbii tokko dura rabbii dhugoomsuun lammata soomana gartee rabbiif jecha soomanu. Simannaa soomanaa ta'u namni akkam simachuu qabanii akkam simattan? Akka itti simannu soomana gartee gaa keessumaa nama 30 dhufu ta'a. 30 dhuftu irraa gartee gadoonis gartee salaata isaatiin gartee soomana isaatiin jabaattee itti fufu. Ololli akkasuma labballi akkasuma. Kanaafuu gartee akkasitti itti simatee. Ayyee galatoomi waan nuuf fayyamteef galatoomi. Ramadaan mubaarak sin jedha. Assalaamu Amar Amir Nanyaani. Amir Abdullah. Ayyee mee deddeebineti waa'ee soomanaatiin wal qabatu waa'ee soomanaatirraa gaafii gaggaafachuu jirra. Atis gaa carraan sirra ga'e soomana jechuun maali? Soomana jechuun baatii dhiifama wal gaafatanii baatii haqa itti haqa namaaf irraa eegalutti taa'uudhaan. Amma ta'u. Mee soomana akkam simatan? Soomana hoflaan taphachuun gammachuun tasbiirtaan akkasitti. Mee ati hoo akkam simachuu jettanii armaan ta'a? Ammoo akka bareedaatti simachuu jira alhamdulillah akka kanaan nuun ga'e. Ayyee warreen si daawwachaa jiraniin maal dhaamtaaf? Naam hawluleessa akka walitti araaramu ibaada irratti akka jabaatu akka namaaf qabsaa'e kanuma kabiraan jiru. Ayyee bakkeetti si ga'e. Walumaan. Duraan dursee maqaa kennu himi? Maqaan koo Yunus Qaasimiin jedhama. Kan inni dhaladhe godina Jimmaa Anaasiffamaa Gandamaa Siyaanaa keessatti dhaladhe. Ayyee deddeemnee gaafii gaggaafachuu jirra waa'ee soomanaatirraa. Mee soomana jechuun maali duraan dursee? Soomana jechuun egaa akka afaan Arabaatti soomana jechuun rabbi irraa of qabu jechuudha. Amma duraan dursinee uummata hundaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hundaanuu baga ittiin si ga'e baga ittiin nu ga'e jenna. Uummata musliimaa hundaati baga ittiin isin ga'e. Kan amata dhufu amatatti aanus rabbi ittiin isaan haa ga'u hunda keessanuu jennaani. Amma duraan dursinee egaa soomana jechuun waa'ee soomanaa kanarraa dursanii of qabuudha. Soomana kana keessatti khayrii guddoo qaba. Soomanni kun duraan dursee khayrii guddoo qaba. Khayrii kana keessatti akkamitti eeggachuu qabna? Khayrii kana haala kamiin dabarsuu qabna? Diliirraa haala kamiin fagaannee ummata musliimaa soomana kana keessa jiru immoo akkamiin haala kamiin nama faxarsiifne? Amma fakkeenyaaf namni daandii gubbaa deddeemu kun hundi faxaruu barbaada. Amma fakkeenyaaf tamira abbaa takka bitannee daandii gubbaa dhaabbannee atis oo faxara goggootee oo kana qabde jazaa guddoo qabda. Faxara karaa kanarra dhadhaabbattee namoota kana hunda faxara kana goote. Kanatti aansuudhaan ummata rakkataa gara masjiidaatti deemtee jamii salaatuudhaan ummata baatiin soomanaa kun baatii guddoodha. Baatii keessa khayriin heddumaatuudha. Baatii keessa khayriin guddoon dubbatamuu dandeessuudha. Kana keessa maal gochuu qabda? Khayrii kana daddaftee qaqqabachuudhaaf tattaafachuu qabda. Waan biraa
waan biraarraa tobbattee soomana kana jechuun qulqullaa'u jechuudha. Qulqullaa'aniitu magaalaa soomana kanatti dilirraa qulqullaa'u jechuudha. Simannaa soomanaa mee simannaa akkamitti taasifamee soomanaaf? Simannaa kanaaf egaa alhamdulillah rabbil alamin rabbitti nu haa ga'u humna keenyaaf simannaa sooma kanaatti taasifnu haala gaariidhaan qulqulloomnee dilirraa wal gorsinee haala gaariidhaan qophii jechuudha. Qophii soomana kanaa gochuu jiru. Qophiin kana keessa waan hundayyuu gaa uummanni akkuma jirutti waan hundayyuu tottolfatee jechuudha. Uummanni musliimaa akkuma jirutti waan hunda tottolfatee eeguu jira. Kaa uummanni hundinuu rabbitti nu haa ga'u jedheetiin namni illee guyyaa sallaa ka gara masgiidaa malee gara biraa deemuu hin beeku. Kan zikirii gochuu malee waan biraa dhaga'uu hin dandeenye. Soommanni sun baatii sheexaanni keessaa sirraa hidhamu jechuudha. Baatii soommanni keessa uummanni seenu jechuudha. Kanaafuu uummanni musliimaa kan inni barbaadu irra guddoo gara masgiidaatti kan inni deemu jechuudha. Simachuuf atis qophooytee jirta jechuudha. Qophooytiin jira alhamdulillah rabbil alamin jennee ammas qophoofnee jira. Hundi keenyayyuu akkasi qophoofnee irra jechuudha. Hunda keenyayyuu baga ittiin nu geessiniin jechuun barbaada. Ayyee atis baga ittiin si geessin jedha. Ayyee galata. Abdullahi Khalifa Musa Ahmed. Ayyee deddeemneeti waa'ee soomanaatirraa waan takka nama gaafachuu jirra. Atis carraan sirra ga'e mee soomana jechuun maali dura? Soomana jechuun akka rabbiin dubbatee jirutti dirqama tokko kan rabbiin nama musliimaa yookaan nama mu'minaa irra godhe jechuudha. Soomana jechuun gara biraatiin yeroo baatii ramadaanaa yogguu gahee qaamaa qalbiidhaan kan eeginee san booda akka amantaan nu barsiisutti waan haraamirraa fagaannee kan isa soomannu jechuudha. Mee simannaa soomanaa tokko jecha akkamitti simatan soomana? Soomana akkitti simatan yoo fakkeenyaaf duraan nama walloltee jiraatte yeroo soomanni dhiyaatu san keessaafuu garuma kanuma nama dhiifama walii godhuun kanuma barbaachisu tahee immoo yogguu soomanni dhiyaate akkaan nama duraan walloltee jirtu san araarama gaafattee rahima kee deemtee gaggaafattee qalbii kee qulqulleessitee qalbii qulqulluudhaan jaalalaan soomana eeguudha. San booda soomanni yogguu gahee kan halkan qaaxiraa bultee guyyaa ibaadaa irraa rafne yookaan itti gaafatamummaa kan silaa bahuu qabdu san jala kan ittiin dagamne itti bahatummaa keessan sirri geggeessu. Ayyee gamanmaanuu baga ramadaanaan si ga'e jenna galatoon waan. Maqaan kiyya Ibrahim Mahmudiin Jaamaa namni illee biyyoo ijaanii na amani asuma kun magaalaa Dirree Dhawaa tana keessa ganda Baargelii jira. Ayyee soomana jechuun maali mee? Soomana jechuun qalbii ifii tolfatanii karaa rabbii dhalaa'uudhaaf qalbii ifii tolfatanii tokko. Akkasuma soomana akkamitti simatan? Soomana gaa qalbii ifii tolfattee qaama kee bareeffattee yaada gaariidhaan akhlaaqa kee tolfattee simata rabbii kee tolfattee. Kana jechuun ati hoo akkamitti simachuu jirta meessinoo? Almaan ta'a karuma rabbii deemuudhaaf yaada gaariidhaan qalbii qulqulfadhee karaa gaariidhaan itti simachuu danda'u. Soomana gaariidhaan gaarii tolfachuun duratti taqwaa gaariidhaan qofasii tolfadhee qalbii gaariidhaan qeebaluudhaan yaalu. Ayyee ramadaana gaarii isiniif ta'u. Maqaa kiyya Caalaadhaan Jaama. Caalaa Ahmadiinaan Jaama. Ayyee deddeemneeti waa'ee soomanaatirraa gaaffii gaafachaa jirra. Mee soomana jechuun maali? Soomana jechuun baatii araaramaati. Baatii keessa toobatanii baatii gartee keessa araarama rabbii barbaadanii jechuudha. Ayyee soomana akkamitti simatamme? Soomana egaa qalbii fi qulqulleessanii waa hundaa'u xaarfatanii keessummaa nuti deemtana yaa rabbi warra nagaan hidhatee nagaan baafatanii godhe jaanii rabbii fi kadhatanii akkasi gartee gaa waliin balleessoo jiraatillee qoomtii wal gaafatanii akkasi qophaa'anii eegan. Ayyee galatoomi ramadaan mubaarak siin jenne gabanumaan. Ayyee ramadaan mubaarak siin jee obbolee. Ayyee duraan dursee maqaa kee nu himi. Maqaan kiyya Yaasin Abdii Jaama. Ayyee mee simannaa soomanaa akkamitti simannaa soomanaa taasisan? Simannaan soomanaa durarratti akkuma ilmi namaa kun waa hundarraa qulqullaa'uudha qaba. Keessaafuu durarra nama wallolteen bakka inni jirutti nama kan akkitti ati mo'attu feetu ati itti balleessi. Garuu irra guddaan kan inni si balleesse ati dhiifameettu namni akkasitti ati ajjeeftee dheeyitee dhiifameettee gaafattee deebii soomana keessa gaa waa hedduutu jira. Waa hunda saniif qophooytee mana qalama dibuu fi kun kan iyyarraa hafe guddoon niyyattee niyyaa sanii qalbii qaliilaan jechuudha. Baatii 12 keessaa baatii jabduun isiidha.
deebii khayrii hedduutu keessa gaggeeffama. Khayrii san hundaaf mataa kee qopheessuu qaba. Ayyee mee soomana duboo ati hangam takka itti qopheessitee jirta akkamitti itti qophaa'aa jirta? Kunnoo akkuma agartanitti rabbi nuuf haa laaffisu durarratti ittuma jirra hanga rabbi nu dandeessisetti garuu hanga dhumaa san gahuudhaaf rabbi nu haa laaffisu mee tattaaffii ittuma jirra. Ayyee rabbi si haa laaffisu Ramadaan Kariim siin jedha. Walumaanuu Ramadaan Kariim. Amiin. Ayyee. Mee soomana jechuun maali? Soomana jechuun Sagalee ta'u. soomana jechuun soomanni kun yaani baatii khayrii keessa oomishan na fakkaata. Soomana jechuun gaa soomanni kun soomanni waama islaamaati islaama fayyadu. Ayyee mee soomana akkamitti simatan mee? Soomana akkatti simatan hawallolees jaalalaan araarama ol gaafatee islaamni rakkataa laalee akkasitti jaalalaan bitti guutuun soomana simatti. Ayyee galatoon. Ayyee dura maqaa kee nuyi. Ahmad Shaayi Sheekh Makalifa Muusaa. Ayyee mee deddeemnee gaafii gaafachuu jirra. Soomana jechuun maali mee? Soomana jechuun akka nan beekutti yeroo fajiriin bahee qabee hanga aduun gasseentutti nyaataa fi dhugaatii irraa qabu jechuudha soomana jechuun. Soomana akkamitti simatan? Akkamitti simatan? Soomanni wanni simatamuun qalbii qulqulluu fi akkasuma toobaa kan rabbii deebi'uudhaan ijjennoo ta'e cimsuudhaan waan duraan dalagaa turterraa qabu toobachuudhaan soomana simatanii jechuudha. Ati oomii ammaan tana simannaa akkasiirra ni jirta? Eeyyeen kunoo kanattiin warqaalee soomana Simachuuf deeme. keessatti jallee qalbii adii rabbi naa godhu qulqulluu naa godhu jechuun simachaa jira jechuudha. Ayyee rabbi si haa qulqulleessu galatoon. Ibsaan nuti magaalaa keessa deemnee goona. Chaanaala keenya subscribe godha. Yaada keessan dhaqdhaq achi jala nu godha. Kanaafuu yaadaan gaanu jajjabeessaa isin hin janne dadhabnee tattaa'u jirraati.